Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan kabajamtootaaf jaalatamtoonni hordoftoonni Oromoo Tech Tutorial. Alhamdulillah yan naga kooti nageenyi kiyya kan jaalallaan kan kabajaadhaa bakka jirtan maratti nagamu. Egaa daawwattootan kiyyaa viidiyoo irraa kana keessatti appilikeeshinii ajaa'ibaa tan qabadhee isinii dhufe aappii faayidaalee hedduu of keessaa qabu. Aappiin kun waan baay'eedhaaf isin faayida. Faayidaa aappii kanaadhaa gama viidiyootiin darbuun duratti waan tokko irraa isiniif himu. Tokkoffaa aappii kana fayyadamtanii jechuudha qulfii bilbila keessanii isin malee akka namni biroodhaa gonkumaayyuu banuu hin dandeenyetti qollofachuu dandeessanii. Lammaffaa suuraalee bilbila keessan irratti argamu keessaa suuraa tokko suuraa isin malee akka namni biroodhaa bilbila keessan irratti argu hin barbaanne keessatti dhokfachuu dandeessanii. Akkasumas viidiyoolee bilbila keessan irratti argaman viidiyoo akka namni bilbila keessan irratti isin malee argu hin barbaanne keessatti dhokfachuu dandeessanii jechuudha. Sadaffaa ammallee namni biroodhaa bilbila keessan yooniin banajee yaalallee jechuudha kaameraa isiniif kaasa jechuudha. Suuraa nama sanii yaani namni sun yoo namni tokko yoo bilbila keessan banuudhaaf yaale jechuudha. Xawwaalii suuraa nama bilbila keessan harkaan tuqeessan isiniif kaasa jechuudha. Afuraffaa ammallee appilikeeshinoota bilbila keessan irratti argaman keessa aappii tokko qollofachuu dandeessanii fakkeenyaaf kanneen akka Imo, WhatsApp, Messenger, Facebook jechuudha. Akka namni biroodhaa irra galee ilaaluu hin dandeenyeef aappii kana fayyadamtanii qulfii itti godhuu dandeessan jechuudha. Qulfii akka namni biroodhaa gonkumaayyuu banuu hin dandeenyetti isin malee jechuudha. Isin galee bifa ajaa'ibaa kanaan bifa namni beekuu hin dandeenye jechuudha. Gonkumaayyuu qulfii itti godhuu dandeessan jechuudha. Aappiin kun waa baay'ee of keessaa qaba jechuudha. Mee amma gamanumaan haala aappii kana bilbila keessan irratti daawuloodii godhattanii itti fayyadamtan isinitti agarsiisuti. Gama barumsaatiin darbuun duratti warroonni YouTube chaanaala keenyaaf haarawaa taatan baga nagaan dhuftan jechaa barumsa dabalataa argachuudhaaf chaanaala keenya sabiskiraayib godhachuun dagatinadha. Yeroo sabiskiraayibii gootan barumsi asirratti dabarsinu guyyaan nama dura akka isin bira ga'uuf mallattoo notifikashinii kana kiliik itti godhaadha. Achi booda ol kajettuun irra kaayyadhaadha. Barumsi keenya yoo isinitti tolee isin gammachiise viidiyoo keenya laayik sheer gootanii namoota baay'ee biraan ga'uun dagatinadha. Egaa gamanumaan hanga barumsaa isin dabarsaa hanga xumura viidiyoo kiyyatti obsaan faana turaan hordofaa isiniin jira. Hayyee daawwattootan kiyyaa bakka aappii kana buufattan liinkii isaadhaa description boxii viidiyoo amma ilaalaa jirtan kana jalaan isinii ka'a. Description box jechuun kun qastaan irratti kilikni gootanii achi booda asirratti liinkii argattan jechuudha isinii galee. Achi booda yeroo liinkii irratti kilik gootan jechuudha. Haala kanaan weebsaayitii kanarra isin fida. Yeroo weebsaayitii kanarra dhuftan jechuudha. Asirra gadanii buutanii asirratti jechuudha daawulood ka jettu ni jirti. Ishirratti kilikni gootu. Xawwaalii gama pilastoorii isin fida jechuudha isinii galee. Achi booda instaal godhattanii jechuudha. Haala kanaan gadi buufatanii jechuudha aappii. Hayyee daawwattootan kiyyaa aappiin kun osa kana jechuudha. Kunoo bilbila irratti gad nuuf bu'ee jira jechuudha. Isinis yeroo bilbila keessan irratti gad isiniif bu'e jechuudha. Aappicha irratti kilikni gootanii achi booda yeroo irratti kilik gootan haala kanaan koodii itti godhadhaa jechaa jira jechuudha. Koodii itti godhatan jechuudha. Koodii sammuu keessan keessa lakkoofsa jaalatan jechuudha. Hanga 4 jechuudha. Fakkeenyaaf ani 6 5 itti godhu. Achi booda xiyya sana kilik itti gootanii ammallee lakkoofsuma amma itti guutu san dabaltan jechuudha. Ammallee raayitii kilik gootu. Achi booda haala kanaan isiniif banama jechuudha. Haaluma argaa jirtan kanaa jechuudha. Amma asirratti wanni godhuu qabdan jechuudha. Asirratti gireent ka jedhu kilikni gootu. Eeyyamanii kilifanii jechuudha isinii galee. As keessa hin fidaa yeroo haala kanaan as keessa hin fide eeyyama kilifanii jechuudha. Aappii kana barbaadanii jechuudha. Aappii kana kana jechuudha. Eltiraa look ka jedhu irratti kilikni gootanii achi booda alloo gootanii jechuudha. Raayitiin oonii gootanii achi booda yeroo tokkoof duuban deebitanii ammallee duuban deebitanii ammallee bakka sadii deebitanii jechuudha. Ammallee giraant ka jedhu kilikni gootu ammallee eeyyama kilifanii jechuudha isinii galee. As keessaa isa barbaadaniiti raayitii isaadhaa oonii gootan jechuudha. Inni kana keessaa meerre wayii meerre sadaqee inni kana bakka kana jechuudha. Raayitii itti bantanii jechuudha. Ammallee of duuba deebitanii haala kanaan eeyyama kennee fi xumurra jirra jechuudha isinii galee.
Egaa daawwattoota kiyya akkuma isiniin jedhe jechuudha. Aappiin kun waa baay'ee of keessaa qaba jechuudha. Akkuma asirratti argaa jirtan jechuudha. Appilikeeshinoota tokko tokko qollofachuu dandeessan jechuudha. Kanneen akka feesbuukaa, kanneen akka galarii bilbila keessanii jechuudha. Akka namni akka tasallee yoo bilbila keessan fayyadamuudhaaf isinirraa fuudhe galarii bilbila keessanii keessa galee suuraalee garaagaraadhaa, viidiyoolee garaagaraadhaa akka hin laalleef jechuudha isinii galee. Ammallee akkuma isiniin jedhe asirratti kunoo footoos kan jiru kanarratti kilikii gootan suuraa asirratti dhoofachuu dandeessan jechuudha. Asirratti halluu goona. Asirratti fakkii pilaasii sanoo kilik goone jechuudha. Suuraalee nuuf jechuudha. Suuraalee bilbila keenya irratti argaman nuuf jechuudha. Suuraa tokko irratti kilikni gootan jechuudha isinii galee. Fakkeenyaaf namni tokko irratti kilik godhu achi booda raayit sirriitti gootanii achi booda adii kilik gootanii achi booda haala kanaan suuraan asitti nuuf dhufe jechuudha. Ammallee viidiyoo kophaatti ni qaba jechuudha. Viidiyoo dhoofachuu barbaadan asirratti viidiyoo kilikni gootu. Ammallee ida'uu sana kilikni gootu. Ammallee viidiyoo kana keessa dhoofachuu barbaadan irratti kilik gootanii adii gootanii jechuudha. Okay. Fakkeenyaaf asirratti amma aappii haa qollofnuuti. Fakkeenyaaf ani feesbuukii qollofee isinitti agarsiisu jechuudha isinii galee. Yookiin galarii haa qollofu jechuudha. Galarii keessa akka namni galee suuraalee garaagaraa waan garaagaraa akka ilaalleef jechuudha. Fakkeenyaaf asirratti kilikni gootan qulfii sanarratti jechuudha. Akka qollofamtu jechuudha. Kun amma qulfiin tun banaadha. Amma kilikni irra gootanii achi booda kun akkuma asirratti amma argaa jirtan kun qollofamtee jirti jechuudha. Sila banaa turte amma qollofamtee achi booda X kana kilikni gootu. Achi booda yeroo haala kanaan qollofne amma wanni gochuu qabnu haalli qulfii barbaanne itti godhan yookiin ammoo haalli qulfii gonkumaayyuu namni banuu hin dandeenye qollofachuu hin dandeenyu asirratti jechuudha. Tuqqaa tuqqaa sana kilikni gootanii ammallee seetiingis kan jedhamu kilikni gootu. Ammallee haala kanaan asitti isin fide jechuudha. Yeroo haala kanaan asitti isin fide asirratti jechuudha look teep kan jedhamu kilikni gootanii achi booda haala kanaan isin fide jechuudha. Asirra jechuudha wanni gaariin isaa wanni haalaan namatti tolu kan jiru asittidha jechuudha isinii galee. Haalli akka namni gonkumaayyuu qulfii bilbila keenya kan banuu hin dandeenye qollofuu dandeenya asirratti jechuudha isinii galee. Akka namni gonkumaayyuu shakkee yoo yeroo nuyi bannullee arge banuu hin danda'u jechuudha. Akkamitti yoo jettan jechuudha fakkeenyaaf kana keessaa isintuu filata jechuudha. Kun guutuun qulfii jechuudha isinii galee. Asirratti yoo barbaaddan sa'aatii bilbila keessanirra jiruun bilbila keessan qollofachuu dandeessan jechuudha. Sa'aatii yeroo isiniin jiru qulfiin isaadhaa kun jechuudha akkuma sa'aatiin keessan jijjiiramaa deemuun akkuma sa'aatiin keessan daqiiqaan isaadhaa sa'aatiin isaadhaa dabalaa deemuun yookiin jijjiiramaa deemuun qulfiin kunis ramziin isaadhaa jijjiirama jechuudha isinii galee. Asirratti jechuudha hoorsindee montis jechuudha isinii galee. Kan yoo barbaadan ammoo asirratti baxxaariyaa yookiin parsantii baxxaariyaa bilbila keessaniitiin qollofachuu dandeessan jechuudha isinii galee. Akkuma baxxaariyaan bilbila keessanii gadi bu'uun qulfiin isaatis gadi bu'aa deema jechuudha lakkoofsaadha jechuudha isinii galee. Yaa'anii waan kana namni gonkumaayyuu beekuu hin danda'u jechuudha isin malee namni yeroo isin bantan isin argallee jechuudha banuu hin danda'u jechuudha. Mee fakkeenyaaf akkuma asitti isin jedhe kan sa'aatii bilbila kiyyaatiin haa qollofadhu jechuudha. Asirratti jechuudha hoorsindee ta'ee fayyadamuudhaaf kilikaa godhuutiin. Amma qollofnee jirra jechuudha. Isinii galee sa'aatii fi daqiiqaa bilbila keenyaatiin qollofee kan jira jechuudha. Mee amma of duubaa deebinu. Okay daawwattoota kiyyaa akkuma asirratti isiniin jedhe amma of duuba deebinee jirra jechuudha. Galarii qollofee kan jira jechuudha. Isinii galee inni kaan kun banaadha. Kan galariidhaa kun immoo qollofamaadha jechuudha. Hayyee daawwattoota kiyyaa amma of duuba deebineef kan galarii sanaa ilaallu jechuudha. Fakkeenyaaf galariin kun osoo kana jechuudha. Irratti kilikaa goonuti. Egaa kunoo akkuma asirratti argaa jirtan kunoo ramzii gaafataa jira jechuudha. Ramziin isaa kun isa kamii? Ramziin isaadhaa amma kunoo akkuma asirratti argaa jirtan sa'aa talaataa fi daqiiqaa 48 jechuudha. Ramziin isaadhaa kunoo kana jechuudha. Isinii galee fakkeenyaaf duwwaa 3 4 8 kunoo amma kunoo nuu banamee jira jechuudha. Isinii galee akkuma asirratti argaa jirtan kunoo banamee jira jechuudha. Yaa'anii ramziin isaadhaa sa'aatiidha jechuudha. Sa'aatii bilbila keenyaatii fi daqiiqaa bilbila keenyaa tahee jira jechuudha. Isinii galee fakkeenyaaf yeroo amma fakkeenyaaf sa'aa talaataa fi daqiiqaa 49 ta'e akkasumatti ramziin isaadhaa qayyarama jechuudha. Ramziin isaa meeqa jechuudha fakkeenyaaf isinitti agarsiisuti.
egaa kunoo amma sa'a talaataa fi daqiiqaa 49 ta'ee jira. Amma meerra gallee haadhoon haa ilaallu. Kunoo amma asirratti akkuma argaa jirtan silatti sa'a talaataa fi daqiiqaa 48 banne jechuudha. Amma immoo 49 banuu qabna jechuudha. Kanaan malee banamuu hin danda'u jechuudha. Yaa'anii sa'aatii bilbila keessaniitiin bantan jechuudha. Sa'aatii bilbila keessanii ilaaltaniiti itti buutan jechuudha. Isin galee fakkeenyaaf 2-3-4-9 xawwaalii banama jechuudha. Yaa'anii yeroo sa'a talaataa fi daqiiqaa 50 ta'es akkasumatti ramziin isaadha wanni ta'a jechuudha. Isin galuu jiraame fakkeenyaaf ammallee akkuma asirratti isiniin jedhe jechuudha. Aappii kanarratti suuraa fi viidiyoo dhoofachuu ni dandeenya jechuudha. Namni illee akka tasaa yoo aappii kanarra gale jechuudha. Haala kanaan ramzii gaafata jechuudha. Ramziin isaadha akkamii? Ramzii silatti itti goone san yeroo bannu itti goone san osoo hin taane sa'aatiidha jechuudha. Isin galee amma kun sa'a talaataa fi daqiiqaa 50 2-3-5 barreessuu qaba jechuudha. Kun amma nu banamee jira jechuudha. Isin galee kana malee inni hin banamu jechuudha. Yaa'anii namni beekuu hin danda'u jechuudha. Qulfii amma nuti hin qollofne kana jechuudha. Ammallee kan biraadha. Haalli kaameraa itti isiniif kaasu yoo namni bilbila keessanillee banuudhaaf yaale haalli kaameraa nama sana itti isiniif kaasu asirratti jechuudha. Tuqaa sana kilikni gootanii ammallee seetingis kajoo kana kilikni gootu ammallee as gadi ni buusun jechuudha. Asirratti kan raayisaan ni bantan jechuudha. Kana oonii gootan jechuudha. Ammallee eeyyama kan kaniifi haala kanaan amma jechuudha. Yoo namni akka tasaa bilbila keenyallee fuudhee ramzii isaadhaa banuudhaaf yaalee dogongoree jechuudha. Xawwaalee suuraa nama sanii isiniif kaasa jechuudha. Inni galeeme egaa daawwattootaan kiyyaa aappiin kun aappii faayidaa hedduu of keessaa qabu jechuudha. Waan baay'eedhaaf isin gargaara jechuudha. Yoo isin beektanii itti fayyadamtan jechuudha. Isin gale kanaafuu aappiin kun aappii baay'ee tokko bareedaa ta'edha jechuudha. Bilbila keessan irratti daawunloodii godhadhaatii aappii kana itti fayyadamaa jechuudha. Egaa daawwattoota kiyya isin gala jeetan abdii qabaa barnoonni keenya kanarraa asirratti raawwataa barumsa dabalata argachuudhaaf viidiyoo keenya namni baay'een argee akka irraa fayyadamu laayik sheer gootanii namoota baay'ee biraan ga'uun dabatinaadha. Barumsa biroo isin agolti deebinutti waan hordoftaniif galatooma.